Hashama harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodha. Maatiiwwan daraartutu kan biyya keessa jirtaniif kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas warri maatiinaaf hin ta'in maatiinaa ta'anatti dabalamaadha. Subscribe gochuudhaan anillee maatiin isinii ta'a kutaaf amantaadhaan waliin qoonnu. Warri maatiin taatanii jirtanis guddaa tokko galatoomaadha. Kabajaan isin gaafadha. Ingidiya daraartuun maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu karaa deeman jira. Dheeraa hundaan kinoo karaa deema jechuudha. Madaamin tiyya mana teessee na ejejjibbo. Kana biti naan jetti kaabboon mana teessee too'i. Ergaan ergite jechuudha. Amma karaa deeman jira. Kottaa daawwadhaadha. Mana mataa'i. Warri mataa tokkoffachuu barbaadan kottaa mataa tokkoffadhaa isiniin jedha argitanii. Kuni mana mataati. Akkasii isiniin jedha maatiiwwan koo. As immoo ashaakiltii addaatu jira nurgaa jechuudha dhugaa hedduu tokko. Akkasii isiniin jedha wayinii adurree takka argee jira bakka natti gatu. Adurree. Adurree alaati garuu adurree manaa osoo hin ta'in jechuudha. Akkasii isiniin jedha buna bituun deema jechuudha. Buna bituun deema. Ergaa na ergita jechuudha suuqitti. Kottaadha walumaan adeemuun isiniin jedha. Kinoo laalladha waan fakkaatu. Argitee ashaakiltii argitanii ashaakiltii kana waan inni fakkaatu. Hedduu bareedaadha. Akkasii akkas fakkaata jechuudha. Kinoo kun mana bunaati jechuudha. Bira ga'ee jira amma bunallee isinitti argisiisa jechuudha. Yoo kanaaf eeyyamu ta'e jechuudha. Eeyyama yoo qabaatanii isinitti argisiisa jechuudha. Kinoo amma keessa seenee jira jechuudha. Wayini akka turgaa buna jedha dhugaa. Wayini akkas fakkaata isiniin jedha. Kinoo kanaas alaawaa manatu jira. Alaawaa mana jiraasi. تعال يا حسام امسك بزر فوسه وبزر مصري 50 عندك بيجي بلوك ها بلوك Akkas fakkaata jechuudha. Kan kun buna jechuudha argitanii. Waaw. Buna kottaa bitadha argitanii buna. Buna biyya keenya fakkaata waaw argitanii. Maashaallah. Kinoo akkas fakkaata buna. Ana kaaminu jira gangana akaamunu jira argitanii. Akkas fakkaata jechuudha. Hedduu namatti tola. Kottaa daawwadhaa isiniin jedha. Excuse me. Kam? Aba gaya Turkish. Gawa Turkish. Coffee. Dash. Ate hell, okay? Kas fakkaata jechuudha alaawaa. كم بدك قهوه؟ Alaawaa fakkaatu guutaa nyaadha alaawaa. جهزت اخوي Waaw akkam namatti tola dhugaa hedduu namatti bareedu. Akkatti bareedu. Akkas fakkaata kun nyaata isaaniiti jechuudha. Shumburaan irreen jira. Akaayii. Waaw kottaa ilaalaa dhugaa.
akkas fakkaata kunoo akkas fakkaata argitan alaabaa asinuu alam imaraatiidha siddoo kanarra fakkaatu waaw mashallah asitti immoo zayituuntu jira akkas fakkaata bakka daawwadhaa fataa jedha isiniin jedha waaw dhugaa hedduu namatti tola alam imaraatii baandiraa isaanii kunoo akkas fakkaata shokolaataan hojjetamee jira أيوة nah akkas fakkaata isiniin jedha maatiiwwan koo kunoo amma immoo buna bitee deebi'ee jira ammas immoo bakka biraan deema jechuudha mucaa iddoo qo'atuu fida jechuudha birriidhaan qo'achiistu waan ta'eef ittiin achiin deemaa jira immoo ammas turtiin keessa yoo wajjin deemna jechuudha walumaan deemnaa isiniin jedha maatiiwwan koo no akkas fakkaata kaakoo fujeeraa keessa bakka barbaadan deema jechuudha dhugaa kotteedhani deemsa irra raafadhee jira garuu kanan deemuun makiinadha kanan irra taa'u fooqidha garuu jechuudha madaaminti waan ajajjuuf hin ajajji suuqii fagoo yeroo tokko natti argisiiftee lammaffaa irratti nan qabadha kanaaf nan dhibu jechuudha shurxaanis wanatti dhufemoo nan dheecha jechuudha jala lakki dhugaa waaqayyoo takkaarree garuu safara kanatti naqabeen beeku safara kanaanii waggaa 2 fi ji'a 7ffaa keessan jira garuu safara kanatti argeen beeku takkaaf jechuudha shurxaadha bakka biraan duraan hojjedhe tokkotti garuu na reebetti ture dhugaa jalaa hin bahe malee goddanyaati wajjin akkasumas hin jedha maatiiwwan koo ammaaf garuu na reebne jechuudha akkasumas hin jedha asimmoo suuqii caammaa faadha suuqii shaanxaa faadha kunoo akkas fakkaata jechuudha shaanxaa harkaa caammaa wanta barbaaddee jira jechuudha caammaan sharaan ni jira siniphiriin ni jira wanta barbaadeetu jira jechuudha suuqii kana akkas fakkaata isiniin jedha kunoo akkas fakkaatti kaabboo fujeera laala akkatti zanaa jedhee tollee bi'a jechuudha bakka barbaade deeme to'i makiinaan kun immoo kan jara kootita jechuudha kana hundaa miti je kana hundaa son ta'een kan madaamiitu kan jaarsa ishii jechuudha akkasii kan nimicha kootii jechuudha makiinaa tokko qabu akkasii ana bichaati makiinaa hin qabne oduu tokko makiinaa tokko sanaa kenni jedhanii naa kennu talaata naa akkasis niin jedha nola deeman jira karaa itti mafuufeen jira jechuudha mucaa bira hin geenye waan ta'eef karaa deemaa jira akkasis hin daawwachiisa jechuudha daawwadhaa sirriitti galgala malee nan ergitu moo argaa ishee guyyaa na ergite silaa sirriitti ni mul'ata garuu galgala qofa na ergite suuqis ta'e wanta barbaadde galgala na ergite dhugaa ni dukkanaa safara kana akkasis hin jedha deemaa jira amma isiniin jedha kunoo akkasii isin dukkanaa iddoo kana asis kunoo hin jira laal suuqini immoo wanta gabaa guddaadha kun immoo gabaa guddaadha wanta barbaadee matatti gurgurama jechuudha shaanxaan guddaan irra ni jira akkasii isiniin jedha maatiiwwan koo daawwadhaa sirriitti yaa rabbii inuman deema kinuma bira ga'uu dadhabe dhugaa inuman deeme waan akka bira ga'uu dadhabee jira jechuudha inuman deema jechuudha kanarra kanaaf immoo ji'a tokkoo fi bultii 15 booda kira biyyaan gala waan ta'eef oromiyaa keessa sirriitti sin daawwachiisa jechuudha ammaaf immoo fujeeraa kee Dubai keessa sin daawwachiisa gaafa biyya galee immoo oromiyaa keessa sin daawwachiisa jechuudha abdiin qaba
Asimmoo mana shittootitu jira. Shittoo gurguramaa jira iddoo kanatti. Shittoon isaa garuu baay'ee urgaa. Birriin isaa garuu rifeensa mataati jechuu ni dandeessu. Baay'ee uddiidha. Uddiidha. Akkasii suniin jedha. Wayyoo ni dukkanaa dhugaa asitti immoo badaa dukkanaa. Akkasii suniin jedha amma lifti keessa seenaan jira jechuudha. Mucaa bira fiduun deema mucaadha. Akkasii suniin jedha maatii jaalalaayi. Wayyoo lifti naa banamuu didee maali kun? Dafeen banamu lifti nasi. Dadhabee jira dhugaa inuman deema na jalaa dhumuu dide karaan. Naa banamee jira jechuudha. Kunoo amma bira ga'ee jira jechuudha mucaa bira. يا أمزة شوي ليش تركض؟ Nang kasi sinin jedha maatiiwwan koo yoo isinitti tole viidiyoon koo laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Komentii naa barreessaa, sheer godhaa. Sinin jedha galatoomaa waan waliin turtanii fi hedduu tokko galatoomaa ni dukkanaa dhugaa. Akkasii sinin jedha amma nazirutti baqa keessa deemee sin daawwachiisa jechuudha. Ji'a tokkoo fi bultii 15 booda garuu Oromiyaa Indeema jechuudha. Dukkana keessa seenaa jira. Galatoomaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Baay baay amma viidiyoo biraa walitti deebinutti.